Waraanni bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo Oromoota gita abboota irree kam jalaayyuu bilisoomsuun cunqursaa fi saamicha kam jalaayyuu baasuun Oromiyaa walaboomsuuf falmaa hadhaawaa gaggeessaa jiru goleelee Oromiyaa cufa keessatti lolee lolchiisaa leenjisee hidhachiisaa jiraachuun isaa beekamaadha. Gootichi abdii saba Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayiriitti keessatti argaman mara waraanni bilisummaa Oromoo biyya isaa Oromiyaa keessatti leenjii siyaasaaf waraanummaa kaadhimamtoota lubbuu isaanii deebii hin qabne saba isaaniif kennan filate leenjisee imaanaa sabaatti uwwisee dirqama qabsoon barbaaduuf bobbaasuu jabeessee itti fufee jira. Viidiyooleen armaan gaditti argitan kunneen sababa neetwoorkiitiin turanii kan nu biran ga'an ta'uu fi eebba eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo kibba lixa shaggar kan bitootessa 12 bara 2022 itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Tole kabajamtoota uummattoota keenya akkasumas immoo kabajamtoota jaallattoota waraana bilisummaa Oromoo egaa eebbifamtoonni guyyaa har'aa kun asitti gammachuu isaanii kana qoodachuuf warra asitti argamtan akkasumas manguddoonni fuuldura keenyatti argaman kunillee egaa sagantaa keenya tokko lama jennee eegallee haga ammaatitti as geenyeerra egaa dursee hunda dura baga guyyaa har'aa kana waaqni guddaan waaqni uumama hundaa isiniin ga'e jechaa gara waltajjii itti aanutti dabarra. Egaa gaddi keenya gadda keessanii gammachuun keenya gammachuu keessanii xiqqaa guddaan jennuu bagarra keessanii kanaaf ammoo hanga xumuraatti obsa nu barbaachisaa obsa isin barbaachisaa kanaaf ammoo egaa dadhabbiin guyyaa har'aa kun immoo egaa galanni keessan bilisummaa ta'uu hunda keenyaaf iyyuu immoo nama akkanumatti Oromiyaa baruu keessattis ammoo waliin taa'ee waliin gammadee gammachuu jaalala har'a qabnu kan ammoo waliin qooddannee illee immoo handhuura keenya Oromiyaa irratti handhuura keenya Finfinnee gubbaatti nama immoo akkanatti kabaja waliin qabnu jaalala waliin qabnu kana waliif agarsiisnu haa taasisu isiniin jechaa gara waltajjiitti dabarra jechuudha.